gonfoo argachuuf ganama galgala fiigu. Maaloo tabba mana abbaa taabotee gajjalaa tokko nama ajjeesa. Maqaa gooftaa Yesuusee. Ammame anuma caalaa kan argatu jiraan jedhe na dursee kanumti gonfoo bukkee ga'u jiraan jedhe man gonkumaan jiru namtittii tokkotu jirti isheen immoo dhukkubfattuudha dhukkubuun ajjeesa rakkoon qabu maal ammame amma sa'aatii anaatti mucaan immoo maal hojii tura an bakkeetti iyyuu qorrina ajjeeseera koroodhaadha bakkaata maaloo Yesuus Kiristoos ilaame maal taate turtee taa'ee galute lakki maal asan bule sila kareessatti nama nufi gudiin ta'e maal taate gudiin ta'e maal isitti maa ati bakka obboleessuma rakkoo taate yoom rakkoo faarsoo dhiiftaati maaliif nan dhaggeeffattu bariuma kana hin turre ela buddeen tokko ela inuma mara inuma nafaan kaadha inuma nafaan kaadha isa xumuraa jechuudha anuma marii al tokko alkan kana itti barii kanan jedhe anoomee afaan kee yoom gabii godhata amma waa'ee kodhi sitti himeen finne maali anuma marii kas qabu jechuudha kas gaafa afaan kaachuu fedhu amsoolaadha sanaa booddee amsoolaa nyaachaa bulte ilaamee amma garaan kee inni boqoqeeru gosoonni amsoolaasuma keesseeru amma mee waa'ee kodhiisi maaliif gonfoo kotti gufuu taataati an gonfoodhaaf hin shaakalee geessu waaqayyo mee biyya kana keessa abaarsa godheesse kaayirasi ammati mee amma nama ammati abaarsuma lafarra deemaa raamati isa gonfoo kotti gufuu taataa itta abaarsa moo jettee eega maaloodha abaarsi abaarsa maaloodha abaarsa gosa meeqa jira gosa meeqa abaaramte maayini abaarsi gosa meeqa jira jettee gosa meeqa abaaramteeti gosa din abaarameen jira amma abaarsi amma shaakalan dhufe nan dabarsitu karaa dabnee yoo shashaagalle maleen ta'u si ani gonfuchamee ilaa gaafan fudhee Yesuus bukkee dhaabadhe dhuguma gaafa qixxee matta garanaan qabattaa garasiin qabadha gaafa nun akkas Isi ana waan dhagee namichi tokko mallaan jedhe beektaa gonfoo torba jira naan jedhe torba jaammoon saadha an maatti beekan manatti hojjechiifatanii Yesuus bukkee geessan moo waan hin beekun qabu amma meeti waa'ee gonfoo iyyuu irraanfadhu ganaa gama sana ceenee wangeela lallabna amma shaakaltuuti abbaan taabachee fa'aa abbaan taabotee fa'aa dhufanii dabarree ganama moo dhiisi isaaniin lafa barbaanne dhufne qaqqabna isaanuma duukaa anoo kanan jedhu Phexros fa'aa Yohaannis fa'aa gonfoo isaanii argachuuf ganama sa'aatii 11tti kaanii fiigaa turan galgala sa'aatii 12tti fiiguu isaa duwwaadha Phaawulosiif Sillaas wajjiniin fiigu Phexros Yohaannis warri wal waamanii fiigan maarree lama lamaan fiigu maaloo lama lamaan dhaqaa isa iyyuu immoo maalidha beektaa ganama kana gaafan kee dubbisu gonficha argachuuf fiigaa ergasii nan ka'e nan fiige amma gonficha na bira wajjin geessu na dura wajjin geessu maqaa gooftaan anoo qorruu dhabbee na rukuteera kana adaraa waaqayyo ijoollee xinnoo daabboo bituu dhaqaarta darbi achirra beesokki iddoo shaakala keenyaan dhufinitti achirra beesokki beenuka maal hin deemtu maqaa Yesuus Kiristoosiif seexanni immoo jedhee ilmoolee ishenitti arguutti kee karaa kanaan immoo nu qoruu fila maali jaba baastee duudhaaltan darbi taanaan darbi waan asoftu qabdu taanaan asii maal hojjechaa eera qaarteti shaakala waldaadha qaartaay ijoollee ayyaana gonfoo shaakaltiisuu jalqabe fakkaataan gonfoodhaaf shaakaltiisaa irra waldaadha qaartanii sitti guyyaa nu gonfoodhaaf fiigaa irraa shaakalaa irraa beenu yeroon ganaadha ichi hin shaakaltaane shaakalii kanaachi deemu kottu kaasan manu kee bu'i shaakale lakki maal labdere nuyi bara kan akka keetii ganama kaanee fiiguutti kaaneera dhalmee waldaan ijoollee maal gochaa jirti gonfoo barsiisaa jirti moo maal gochaa amma mee mucaan waa'ee gonfoon beektu kana warra isaanii bukeetti illee akkasuma hin beekan gonfoo isa kamidha gonfoo meeqa beektati tokko maal dhimmi isa kamettee nu gaafattare
An gonfoo isa wangeelarraan beeka akkasiin gonfoo kan biraa saartu. Nuuni isumaaf fiigaara. Isuma kan biraa hin jiru. Isuma. Gonfoo fiigaartu. Ati mee? Siim kan ijoollee xixinnoo karaarraa dhaabee nutti kolfisiisu. Rakkoo qabdi. Hafuura hamaa. Darbi giiftii. Sammuun keessa nagaadha? Maqaa Yesuusiin. Sammuun keessa nagaadha? Kottu. Dhiisi kottu. Kottaa. Mucaan? Waan isin gorsaan irra dhaggeeffadhaa. geeffadhaa. Akkasin haasa'in. Maal gootu beektu? Ganama waldaa ganamaan nattumni sanbata. Yeroo qeessoliin achi baase ijoolleef kadhattu jechuudha. Dura baalaqaa jilgeenfadhaa kadhachiifadhaa. Hinduun ijoollee wajjin dhaqaa kadhadhaa nuun jette la. Akka isheen daabiloos bukkee raawwatu argisiisa kun. Waan biraan. Ilaame ergaa abbaa hormaa nana. Seexana nana. Yesuus agartuu koo duraa turii jedhee. Ifannu giya? Ifannu? Ifannu. Qaqantoonni gadhiifna. Wayyaa. Anuumi. Eeyidha gochaara wallaaltuu dhadheenni si mala. Amma maallu haasoo barbaaddeeti? Waan haasoo barbaadde qabda moo maayin? Tokko sin jechuudha sammuun keessan nagaa miti. Ankoollee isaan illee jedhamu maan jedhan. Achumatti adda adda. Ishii. Sammuu baattu moo buqqee baattu sinii? Warrabsiisi kaa ijoollee. Mataan mucaanaa yoo guddaa ta'e buqqee sitti hin fakkaatin sammuudha kun. Warrabsiisi kaa ijoollee dhaabadhuuti. Rakkoon qabu. Maal kan saaduu waan jenne noo kan lamaan keessaniin jedhe. Amma maal dhabdeeti naasoftuu waan nu barbaadde. Amma si naasa'uu reeshi geeffataa hartumni gonfoo fi naattan gonfoo fi dubni abboon amantii durii akka isaatti fiigan beektu haa. Peteroos Yohaannisii waamee. Paawuloos. Indiyaas keessa jiranii. Jira. Wal waamanii maa akkuma safaraatti fiigaa turan. Akka yaada keessanitti akkas. Maaltu kolfisiisa reemma kun waan kolfamu qabu. Kolfisiisuu dhugaa mituu lafa kan galadhee unan jaalladha kana kolfee dhugaa. Yookiin hin deemnaa yookiin waan nuti hin ta'in. Beenu. Qoyyaa ishina dhaggeeffadhaa. Abboonni amantaa durii akka ittiin fiigan hafuuraan fiigu malee fooniin hin fiigan. Qaama Yesuusiin waldaan maal gochaa jirti ijoollee? Waldaan ijoollee maal gochaa jirti? Hin balleessanii dhugaa waaqee. Maan nama kana baduuni? Eeyyuudhaa kan kana si balleessu. Maqaa Yesuusiin maayinni? Oo Yesuus dafii kottu. Maqaa Yesuus Kiristoosii maaloodhaa? Anoo kanan jedhu. Hafuurri miila godhatee fiiguu jalqabe. Lakkii akkasii obboleessa koo. Kanaa qeesiin harkarraa kaayaa baaruu qabu mucaan. Akkoon qabu kun. Amma meeti giiftii kooti wallaaltuudha. Waan kana lafa dhageessi dhufee nutti. Ayillee isinittiin himaa garuu dura hubattaniittu. Nu ibsime. Nu ibsi. Maal kana caalaa maal isin ibsalaa dhuguma akkan isiniin jedhe fooniin hin fiigama hafuuraan fiigama malee isin amma isin gonfoo keessan argachuu fi fooniin fiddan bu'aan qabu garuu fooniif inni isin fiddan kun baay'ee gaariidha fayyummaa keessaniif jechuudha. Inni isin ispoortii ganama hojjettanii bareedaadha. Kana olii si hiife inni kaan garuu jalaa dhokoteera. Laakina jalaa illee dhokonne garuu kan inni isin jedhu gonfoo keessan argachuuf hafuuraan fiddu malee fooniin hin fiddan. Ilaamee giiftii koo ati xinnoodha eewu sitti hime kana. Ana ammoo. Nama sitti hime nutti hime dhannee gaafannaa yaada dogoggoraa akkasii namatti musirrii minuu. Yaada dogoggoraa miti kun. Eewu sitti himesh. Yaada geesse kanuma duwwaa nutti. Jalqaba irratti tokko wangeelarraan dubbisee lammata irratti immoo kitaaba abbaan koo naaf tokko jira isinittiin agarsiisa. Jal'ifamaan abbaa fidime. Fidi amma na buskutii biteen galuu. Amma dime akka nama kitaaba dubbisu beeku maa boota danda'e kenninatti. Ati waa'een koo sin ibiniisiin hin jenneeni. Qoqqoo Yesuusiin kun fiigaan jiran sirraa. Inni sirraa fiigaa ruumaa inni. Anumaaf si fakkaatu. Ana inni akka dheeru. Inni sun immoo ana. Isheen numa dheertu moosi deemti. Ila abbaataa bate ila bukeera akkanitti. Teellaa fiigaa. Footoo keenya yoon kaasanii. Laakki maal taatanii warri kun fakkeenya fudhataman malee. Kitaaba kana irratti fakkeenya fudhataman malee akka itti mini gonfoo argachuuf kan fiigamu. Bani mee keessa isaa laalla. Amma gaa'ela isinittiin himaa bakkee isaa kana kitaabni kun wantoota hedduu of keessatti qabateera. Waldaan kiristaanaa isin keessa dhaabbatanii waaqayyoon farsiisan maanni bakka akka isheen buutee abaarsii kaasaa irreera wantoota hedduu keessadha. Gonfoo moo'ichaa argachuuf dorgomeedha. Gonfoo argachuun fedhii amma waliin jettu ati. Ilaala maali? Gonfoo argachuun fedhii namaa hundumaati. Gonfoon garuu waan fedhaniif
kan argamu utuu hin ta'in wallaansoo fi dadhabbii guddaan kan argamudha. Ol jedhi fixeera ol jedhi rakkoo qabu ol jedhi akka gootu gorsi mucaa'uun xinnoodha. Maaliin gorsa isheen gorsaa yeroo? Dhiifam gorsi mucaa'uun xinnoodha. Amma wal caale gorsi na dhibee asumarraa waan dubbisee na dhibee meeme wal gorsaa nan dhufa mucaana gorsi nan dhufa calluma dhaati wal gorsaa sinii galee wal gorsi mucaana gorsi waan tokko beeku gorsi. Kottu deebi'es. Maqaa mayyeesu. Fidi. Na qabdees yaa qabu. Eera ta'u. Qabami. Akkamiin kitaabii kanatti hin dubbifamu laakkeetti dubbisa. Namni malee maanniiti maalatti taree? Ilaameenuu kanan jedhu dhugaa an kitaaba kanarraa waan baay'ee akka argannu abdiin qaban. Amma ganaan galee dubbisa. Amma mucaa waan tokko hin beeku. Ganaan immoo warra hin beeknee fi ilaalee dubbisee yaada isaa ibsuun koo dirqama. Mucaa waan tokko hin beeku. Dhugaadha. Kitaabni kun nama jijjiira seenaa nama akkana jijjiira. Agaawwan ilaaleen bareen gonfoo gaafanne duni bare. Kanaafiyyuu karaa kee gooftaan dhufee nu jijjiireera galanni isaaf haa ta'u darbeen moo jechuudha. Dhugaadha. Mucaa'uun illee sammuu hin qabu. Wanta inni na bukkee dhaabbatuun sammuu hin qabu. Waan tokko gatii hin qabu. Waaquma fuudhee fuuldura waan tokko gatii hin qabu dhugaadha mucaa'uun. Ani mee seenaa mucaa nana jijjiira. Sii galee dhani abbe. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Nan du'e. An seexana bira akka argamte bareera jalqabu. Ila tokko indaatteedha. Nama lama ta'anii daakuu jedha tokko biraa butamteedha. Na biraa butame maqaa Yesuusiin. Na biraa butame. Ilaame utuun sitti haasa'u Yesuus akka godhee fudhatela. Mere mucaa nama mana bukkee. In butame ni ol. Ilaakaa kottu Yesuus karatti mucaan maa fuute na fuudhe Yesuus. Maqaa Yesuusiin nan du'e. Maqaa Yesuusiin na. Ammasiin maal godhu? Mucaan ammaa eessa akka inni bu'e agarteetta? Karaa kanarra maal taate obboleessoti? Karaa kamirra? Karaa kanarra sokkee. As moo asirra? Asirra mini? Laakki dogoggorteetta asirran jedhe laachas qabi ilaala. Asirra sokkee? Kitaaba maasitti deebisee? Laakki fudhatee sokke. Ohoo! Kanaan jalqaba gochuuf ture godhe. Ilaame? Mucaan ammaa asirra sokke mini? Dhageen qaqqaba maqaa Yesuusiin kitaaba ammaa fidii kottu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Kitaabichi kan nama tokko duwwaa miti hunduma ga'an jedhe maal ta'a?